Wata sintuu inni mana tuusan. Sini turre buna na. Wata walitu no wata. Terang sih agak. Sabo daawwatu ture irraa kan ta'a sabo. Hayyee taa'e. Sabo daawwatu durbaan godhatanii. Gurbaan kun jechuun daawwattoota keenya jechuun isin achi bara ta'a. Amma asirratti takka takka kan. Anammoo isin garsiisuufiin akkana takka takka tokko malee yeroo wanti tokko miira gattee isin kaa'anidha. Dubbo kami rakadde. Sintu bulaa sintu bitiraan isa kan. Dhuguu sintu sanii jechuun daawwattoota keenya jechuun gammachuu baaronni karaa walitti deebi'ee jechuun anis dhaanaabee takka hoo bakka rakkatee naabee bakka gartee waa jechuun isaan hundinuu naaboon kunu naa gammachuudha beekta. Saniifin akkanatti jechuun illee tuttuqee akkanatti jechuun Akka mana akkanaan jijjiirama. Yaa goofata jechuun bashannaan isin bashannus takka daawwattoota bashannansiisu wayya. Anamma hedduu takka baabiraatiin bashannansiisa. Hayyee asumaan daawwattoota keenya jechuun mee sulmaanuu jechuun gammachuu ta'in taramee komentii irratti nu barreessaan jaa mee wataan dubbatu sana nu waatu bata. Alhamdulillah jechuun hojii hojjetu. Nuti jechuun bara eegumatti nu fayyite miskiinni. Alhamdulillah eegumatti nu baate. Daawwattoonni maalitti takam jedhu beekta. Fatihaa miskiina sana maal hin baafne. Fatihaa sana maal hin hordofne. Akkuma isaan jaanii dhaammata sanitti osoo halkanii guyyaa rabin arra kun si finne si baafne daawwattoota keenya wal si garsiifne arra daawwattoota keenya jechuun waan jettu si beeka. Maammadii Taa'ee gaanuma agaan kana hedduu waa hedduutu na dhaga'ame garuu alhamdulillah rabbil alamin waan nama na kenna gaan deebiidha ilmaan keessa namu galatooma wal faaddaa yeroo biraan bal'inaan waa hunda isin hojii haasawa arraatana waa hedduu na dhaga'ame loni beekta yeroo mana kana seenu manni dukkana na fakkaate manni kun garuu karaa tokkoon ilmaan kiyyaas arkee karaa tokko waa hedduu waan na dhaga'ame jira sanillee inshaallah. Adla lama waan kajeeta waan karageeta waan kazaanisiim fatihaate fayya duri fayya. Fayya alhamdulillah. Duri fayya mana keenya. Wanni fedhe dhabame ilmi namaa yoo fayyaa qaba. Nagee yoo qabaate. Alhamdulillah rabbil alamin. Waa takka illee lallaalee qalbii teetiin gara hunda lallaalee waan kana hundaaf nuti fi namni hundi nu jira daawwattoonni keenya jira. Arra jechuun isummaa manatti aanu galtu jira sabaa galtu jira qaba. Isummaanuu manatti jechuun nu galcha nu barbaada jaanii warri cinqamu kun isaanuu kan godhanni beekan. Arra jechuun ati qalbii ta'e dhaabte jechuun waan badee waan akka malee ta'e jettee qalbii ta'e nu marraanii. Ilmaan kiyyaa eessa akka garaan jabin nagiyaan bira deebi'u. Laalammoo wanni badiyaan ilmaan itti wareegamnee wanni badiyaan jettu takka takka qalbii nama cabsitu haa jiraattu. Naaf uumamsaan gaafa waliin dhufnus nuu duwwaa jiru waliin dhufu. Beekama. Naa waa takka qabne waliin dhufu. Arraas nagee qabaannaan fayyaa qabaannaan wallaahi fedhu dhagaa cabseetiin akkaan fedhetti jiruu halee sanii sanii olitti jiruu ta'e deebisee rabbii waliin rabbii xiyyaarratti hirkatee nageeyaa fi fayyaa qabaachuu qofa nagee dhabuutu akka nu dhoorku jira malee yoo nagee jiraate ani nagee qabaannaan wallaahi karaa hundatti beeka rabbii xiyyaarratti hirkadhee jechuun jiruu xiyya nama. Akka nama faranji biyya faranjii jiru jiraachisu inshaallah ammallee rabbii xiyyaarraa abdii muru waa takka qalbiin sin cabin tabaddee tahaftee tanjirree tajirtu alhamdulillah mana kee keessa ati nagayaan jiraattee an nagayaan jiraachuun wanni san dabre takka hin jirtu wanni si dhageemaan jiraatin tafeete haa baddu waan edanu kutannu yoo dhabe waan edanu mana kana keessa haa kutannu yoo dhabe qalbiin sin cabin innaa waan baanaaf waan biraa dhiisi yoo edanu kutannu hin jiraanneewu gaafa harka duwwaa jiru waliin dhufne akkaan amma dura daawwattoota hiyyaafillee himee jiru gaafa firii biskuutaa boolla tokkoon bullee qabna odoo eedanu mana kana keessa wanni qotatan jiraachuu baatte rabbii kiyyarra hirkadhe gabbeeniin dalaga wonjee nagee qabaadhe ilmaan kiyyaati mana kiyyaa na duubaa nagee jirtii yoon beeke nama dalagee fidee jiraachisuu danda'u arra hidhamnee gabba isiin hinjuu deemta miti tabaddee tana bakka deebisi baara nama siin juu miti saniifuu wanni takka qalbii jiraatini asirra waa hedduullee dubbachuun fadhu arrallee borullee jiruun ta'e takalee sanii olitti isinii rabbiiti deebisee jiraachuuf ta'e wanni takka sitti hin dhagayamini gammachuudhaan mataa ol qabadhu jiraadhu nama mataa ol qabatee jiraatu malee miti mataa qabatee jiraatu miti rabbii keenyarraa abdii qabna harki keenya waa dalagu beeka ifindaadha isinuu nama miinuu xiqqoo waan haraamiin finnurra xiqqoo gabbaanee halaal dalagannu barakaa qaba jiruu teenya duraanis dandeenyeetuma jiraachuu jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin ati qoftii rabbi nagee si haa godhu ilmaan kee keessa rabbi si haa jiraachisu ati nagee qabaannaan fayyaa qabaattee ilmaan kee keessa jiraannaan aboomsaan karaa fedhe cabsee beeysee dalakee fidee jiruun teenya takalee sanii miita sanii olii deebitee jira. Bashannanu qabdan boo. Wanni mataa gadi. Bashannanu qabdanii mataa gadi qabatina mataa gadi qabatina jira maal ta'e takka hin jirtu. Takka hin jirtu alhamdulillah rabbil alamin. Fayyaan akkatti isin jirtu. Adawwiin arrallee borullee miila baari jala.
akkasi bal'aat illee hedduu galatoomii ilmaan kiyya akka ilmaan keetitti galgaluu tu sibbe waan sirrii jechuu barbaada arraan tana taa ganuma arraan tana hedduu waa hedduutu na dhagayame ganuma alhamdulillah rabbil alamin waan mana kiyya nagayaan deebiidha ilmaan kiyya namu galatooma wal faada yeroo biraan bal'inaan waa hundan isin wajjin haasawa arraan tana waa hedduu na dhagayame loni beekta yeroo mana kana seenu manni dukkana na fakkaate manni kun garuu karaa tokko ilmaan kiyyaas arkee karaa tokko waa hedduu waan nagayame jira sanillee inshallah أدلى لما وانت خليتها وان خليتها ما وانت كذا فتاتين فيا دوري فيا الحمد لله دوري فيا ما نخيل واني فيدي بدي واني فيدي دبمي المنا ما يوفيا كمان نجيو كبات الحمد لله رب العالمين واتكلم لله قلبي تدين جرام دل لله وان أنهم دار نوكي بنا نوكي نوجيرا دامو توني خير جيرا أريتوني سوما مرتا نوكل تجينا سبعة سوتي جيرا isummaa nu manatti jechuun nu galcha nu barbaada jaanii warri cinqamuun isaanuu kan godhanni beekan arra jechuun ati qalbii ta'e cabte jechuun waan badee waan akka malee ta'e jettee qalbii ta'e nu mallaalee ilmaan kiyyaa eessa kanarraan jabin nagiyaan bira deebi'u laalammoo wanni badiyaan ilmaan itti wareegamnee wanni badiyaan jettu takka takka qalbii nama cabsitu haa jiraattu naaf ummaan zaan gaafa waliin dhufnus nu duwwaa jiru waliin dhufu beekama naa waa ta'e waliin arraas nagee qabaannaan fayyaa qabaannaan wallaahi fedhu dhagaa cabseetiin akkaan fedhetti jiruu halee sanii sanii olitti jiruu ta'e deebisee rabbii waliin rabbii xiyyarratti hirkatee nagaa fi fayyaa qabaachuu qofa nagaa dhabuutu akka nu dhoorku jira malee yoo nageenyi jiraate ani nagee qabaannaan wallaahi karaa hundatti beeka rabbii xiyyarratti hirkadhee jechuun jiruu xiyya nama akka nama faranji biyya faranji jiru jiraachisu inshallah ammallee rabbii xiyyarraa abdii muru takka qalbiin sin cabin tabaddee tahaftee tanjirree tajirtu alhamdulillah mana kee keessa ati nagayaan jiraattee an nagayaan jiraachuun wanni san dabre takka hin jirtu video reetii yoo isin toltee jechuun like share godhuu hin dagatina fatihaa fi baariitu argame video tana sangaa video reetii yoo isin toltee jechuun like share godhuu hin dagatina fatihaa fi baariitu argame video tana sangaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توتوتا هو توتوتا كنيا. ونوكا أرجع أكثر تروحنا أكثر تبغى برينوكانا. الحمد لله رب العالمين. ونقول الفاتحة بحريس نمي سيادن أرجع سني في النجرة هاسويني كنيا وسون تين أرجع خسانيت. الحمد لله رب العالمين. وهم دافو بافني جرا ربي نور أبده إسني داوتو كنيا نور أبدن هدو تك غلطو ما جينا ميبو تدب. سنتو هذا كتبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تابي كبجمتو تخين. الشمع أركفوني إلمان ورمو هندي كيسانو كم كريستانا كم مسلما خوا كيتا بدنو جراتا. نجيني ربي قدا بكي سنجر تنيتي سنبيرا هاجراتو أبوليان كي. غلطوما أولفادا الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله ربي قدا غلني أجو ربي قدتي إسنيلين غلطوما بلولين ها غلطومو hamzaan kun akka isin gartan kanatti ani niini dhameniin qabame waan hin juun qabu ani ismaan na hidhe karaa irratti bakka samiiraan aboota na isaan maqaa siyaame iblis wulii waan fiddu mufit hin jiru silaa yaamini sun boo iblis yaamini dagarwa iblis eegate iblis mee fatima dubbisatu ma wajjin akkatti daawwattoonni akka qabna kiyyaama yoo baasa kamisaan akkana hedduun qabaaree maaltu sibichisa fatia mee daawwattoota gaafadhooti baarii miti daawwattoonni keenya hedduu takka siyaadee siif jechuun dheebotee jira. Akka gadhii siyaasa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Soni waan akka ta'u waan ta'u alhamdulillah isaan dheeraa dhaabee awani torbaan maal qoonqoon tuune dha. Salaamtaan fayyidee oromoo jaallalala lafeen asiin na baate. Salaamtaan namatti dhiisanii san maali nin jira alhamdulillah nin jira nama jiru nyaata. Kunoo hidhaa isa dheeraati. bal'inaa wajji haasofna arrabmoo kunoo gammachuudhaan hin jira. Fatia tu kali. Sinjitun kah? Kalah lah, kain. Nah, marah gambar cula marah. Daud tu kan jauh beha. Aku kan orang tu ni. Daud tu tapi ya, Fatia bakkan tidak tapi nama ini beitani. Anggaru bakkasani Fatia nama wajib wali gale. Upoleitin dia tak agak tu. Ulfadu naf galat homi. Rabbi gajit itu bayi naf galat homi. Halkani buya na wali incin kamte. Zaa sagal halkanirra saat talata itu. Zaa sadi. Akka biya danati.
akka biyya teenyaatti za'a 3 jaamti halkan za'a 9 fajirii dura jechuudha. Nama na waliin bilbila keessa akkana jiru bakka fatiyaan jirtu. Fatiyaa dubbiftee nama fatiyaan bira jirtullee dubbiftee akkaanan dhaqeechi fatiyaa baasu nama sanii hojiillee walii galtee gaajii halkan za'a 9 dhaqee akkasuma namni sunis haadha geessuu feetu. Dhageessuus nama sanillee karaa irraa meeseetiin jira. Fatiyaan fidanii gaafa na dhuftu fatiyaan natti ijite isan beekuu eenyu akka ta'e isan beeku jettee gurra qabattee natti ijitee karaa irratti aramni waliin mootummaan yaamanii isii bakka biraa hidhanii an bakka biraa na hidhan guyyaa 8-9 beeke kanaaf fatiyaan bakka biraa bakka jirturraa gabbaasee waliin hidhaa jiru. Qaballoon na quban qabne eessa kutee akkaan viidiyoo duraa irratti isin jee amballoos yoo waliin dheeyinee qabamnee sin beeku jeetiin halkan ijoollee xiyyaachaa dhiisee namni dallaa ammallee namni barbaadu isa malee kan jirreen beeka dhiisee kaniin itti himin kute bahar achi buutee karuma kutee dhabe inninis Angkabdee har'a beeksite jedhiga. Akkasittiin eegas boodaan isattuu bilbilee gaafii meeqa isii godhanii gaafii meeqa na godhanii viidiyoo ragaa jirtu hunda isaanii garsiise akkasitti inninis waraqaa nikaata isiin cirte san mana murtii irraa illee badal faaqit baasee nuffitee waliin achirra baanee mana gallee ummumaan mana cinaa nagee hantee ibsu tanaatu hin beeku isaa zarfee akkasitti gaa nallee hiitee waliin illee hidhaa turre guyyaa meeqa alhamdulillahi rabbil alamin kunoo mana keenya gallee ilmaan keenya keessa gallee hedduu ani laala mani beeta wanni guddoon takka daawwattoota keenya isin illee jechuun du'aayin gootan du'aayin teessan qeebalamtee jirti alhamdulillahi rabbiin guddaan nu bira dhaabbate ijoollee tana keessatti haadhaa fi abbaan keessatti eebuu jechuun alhamdulillahi rabbil alamin ijoolleen haadha abbaan akka itti jaalattu ijoollee ni beetan jeeti jaallata namni jechuun kaabara ni beeta haadha abbaa jechuun bara ilmaan keessanii bara waan ajaa'ibaati beekatu namni ijoolleen tun isin dhabdee jechuun mi'a deeroo ummaan mi'a deeroo abbaan mi'a deeroo jaalee jechuun akka gartee afiisaan anaan jechuun mataan wareessan arra jechuun bara isin alhamdulillahi akka isin isaan garraa nama ijoolleen tun qoonqoo jaalatte qoonqoo jaalatte isin bobboochee isinirra qoqqobaluu malee qoonqoo yaadne jechuudha duraan immoo eessa qoteen eessa jedhanii hin dhufaniin dalageera takka bakka kanaa jiran jechuun itti hajjibuu jiran ijoolleen jechuudha arra kun alhamdulillahi rabbil alamin eega rabbiin guddaan ilmaan kana keessatti jechuun isini nuti taatanii isaan kana keessatti deemne alhamdulillah rabbil alamin yaas daafistiin akkuma duraanuu jedhetti rabbiin dhawaa godhu soomanni dhiyaate warrumechuu waan nama goggodhu kanaafi waan adda addaatiin falaafala adda addaatiin deemu kan hunda rabbiin dhawama isaanaa godhu kanaaf isaan illee hin jenne wanammoon keeyrii hojjenne hundaa'u rabbi dhawama isaanaa godhu rabbi karaa isaanaa beeksu rabbiin keeyrii irratti haa deebisu akka keeyrii hojjetan irratti saboonni rabbi haa deebisu yoommoo akkas ta'uu dhaban karaa rabbi isaanaa meeshu aboo nama namaan tolle mootuba nama sa'aan tolle nama mukaan tolle meeqam gootu nama namummaa isaa kanatti namni kun nama jiran beekne waa obsa taphatti hin qabu alhamdulillah rabbiin silaa akka keenyaa taate rabbiin kun obsa guddaa qaba dhuguma guyyaan eeggata obsa qaba rabbiin jechuun guyyaan eeggata garuu immoo takka takka wallahi guyyaan eeguu sanirra waan akka malee karaarraa rabbi haa meessu akkasii waa hundaafuu alhamdulillahi rabbil alamin ilmaan keenya keessatti deebinee ummaamsaas manasii keessatti deebinee akka duraan jirtu sanirraayis waan silaa godhamuu qabuus taballoon qe'ee tana keessa duraan godheesni jirti isii immoo ani keessattuun deemaani bakkuma waliin hidhamne sanittu achitti akkatti godhan godhee naa'uu beeyite akkasii waliin as dhufuu dandeenye alhamdulillahi rabbil alamin rabbiif galanni haa ga'u gurraacha kun galatoomna tamaam amma kau kata itu tadi itu, wani jatuh mati deh. Wani jatuh bi. Ya karena tuh itu aja lalu ya. Tuh itu cuma kuang tuh kota. Ijarra baaste birra teesse laalte akkas ta'amana kanallee bakkee hin geesse rabbi alhamdulillah rabbil alamin imaanaan irratti eegee jechuun asingee alhamdulillah rabbil alamin asumaanuu daawwattoota keenya jechuun nuti hedduu takka gammannee wallahi isinillee gammadanii gammachuun teenya gammachuu teessanii alhamdulillah rabbil alamin gammachuun fuulduratti itti fufti arrammoo fatiyaan jechuun baha jechuun nagaan nu argamanii manatti nagaan darbachuun kun alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah gooytaa galanni haa ga'u asumaanuu jechuun maali